Hordoftoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti. Nagaan koo lafuma jirtanitti isinaa qaqqabu. Egaa har'allee barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee gara barnoota keenya har'aatti osoo hin darbin dursatti chaanaalii kanarratti barnoota afaan Oromoo kutaalee garaagaraatti qoodee isin barsiisan ture. Egaa kutaa tokkoffaarraa hamma kutaa 34ffaatti qubeerraa eegalee seerluga afaan Oromoo kutaa garaagaraatti qoodaa isin barsiisan ture. Egaa gidduu kana immoo chaanaalii kanatti barumsa kana dhaabeen ture. Namoonni baay'een keessan na gaafataniitu. Egaa barumsa afaan Oromoo adda kute osoo hin taane chaanaalii biraarrattan jalqabe jechuudha. Egaa chaanaalii biraarratti bifa haaraadhaan qubeerraa eegaleetan ammasii namoota achirraan barachuu barbaadaniif akkasuma namoota carraa qubee barachuu jala darbee bifa haaraadhaan chaanaalii haararratti jalqabeen ture. Egaa chaanaalicha immoo garjallaa viidiyoo kana liinkirra isiniifan kaa'a. Namoonni qubee baruu barbaadan irra deebitanii namoonni ammas immoo irra deebitanii sirriitti fooyyeffachuu barbaadanii nutti dabalamuu dandeessu. Chaanaalii kana liinkii viidiyoo kanarra ni argatu diskiripshiniirra jechuudha. Akkasuma namoonni immoo karaa chaanaalii kanaan hordoftanii achirraa illee nu hordofaan jajjabeessaa waliin taanee afaan keenya ni guddisna caccabuu qubee afaan Oromoo ni oolchina. Kanaaf yoo waliin taane qofaadha kan kun ta'uu danda'u. Kanaafuu akkasitti walii wajjin hojjennu isiniin jechuun barbaada. Egaa ana qofatu hojjeta miti, ana qofa barsiisa miti. Namoonni baay'eenis namoonni karaa garee keenya telegiraamii barsiisan jiru, karaa waatsaappii barsiisan jiru, baay'ee namoonni baay'een nu deeggaraa jiru. Egaa fooyya'umsa baay'eetu dhufaa jira guyyaa guyyaatti. Namoota baay'eetu qubee baraa jira. Kan bares immoo caccabuu dhiisee amma tokko fooyyessee barreessaa jira jechuudha. Egaa kun immoo adeemsuma keessa danda'a. Har'a immoo barumsa baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaa ta'een qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gabaabumatti barumsi har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kuni guduunfaa barnoota keenya kutaa tokkoffaarraa hamma kutaa 34ffaa darbe keessatti ilaalle jechuun ni danda'ama. Egaa barumsa kana namni kamiyyuu namni armaan dura barachaa ture namoonni immoo qubee sirriitti beektanii dogongora tokko tokko uumtanii yoo viidiyoo kana jalqabarraa hamma dhumaatti ilaaltanii salphumatti dogongora afaan Oromoo keessatti uumnu hambisuu ni dandeenya jechuudha. Hambisuu ni dandeenya. Kanaaf hanga dhumaatti viidiyoo kana na duuka bu'aa isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenyatti dabalamaa. Sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa. Nama biraa hin fayyada yoo jettan immoo nama biraatis affeeraa. Namni barachuu barbaadu baay'ee jira. Egaa karaa bira geenyu dhabnee kanaaf isin akka namoota sana bira geenyu nu gargaara isiniin jechuu barbaanna. Namoonni baay'een yoo barachuu fedha hin qabne namoota barachuu fedha qaban biraan nu gahaa isiniin jechuu barbaanna. Garuma barumsa keenya har'aattan deema. Egaa barumsi keenya har'aa qabxiilee seera barreeffama afaan Oromoo keessatti dhoorkaa ta'an kan jedhu ilaalla jechuudha. Afaan Oromoo yommuu barreessinu, yommuu qubeessinu maaltu dhoorkama yookiin immoo dogongora akkamiitu mul'ata? Dogongora sana immoo akkamitti balleessina kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa seera barreeffama afaan Oromoo keessatti qabxiileen armaan gadii kunneen dhoorkaadha. Egaa asii gaditti qabxiilee muraasan tarreessa. Akka qabxii 12-13 ta'an tokko nan tarreessa. Egaa isaanan tarreessu kun yookiin isaan itti aansee dubbadhu yookiin itti aanee isin agarsiisu kun afaan Oromoo keessatti dhoorkaadha. Kana gochuun yeroo hundumaayyuu dogongora jechuudha. Qabxiilee san tokko tokkoon ilaallaa hanga dhumaatti tokko bu'asanii jechuun barbaada. Qabxii tokkoffaa irratti walii wajjin kan ilaallu qubeen dubbifamaa afaan Oromoo gosa tokkoo lamaa ol walitti aanee barreeffamuu hin danda'u. Qubeen dubbifamaa afaan Oromoo gosa tokkoo lamaa ol walitti aanee barreeffamuu danda'u. Gosa tokkoo fakkeenyaaf baas ta'uu danda'a, caas ta'uu danda'a, daas ta'uu danda'a. Dubbifamaan kamiyyuu kan gosa tokkoo lamaa fi sanaa ol walitti aanee barreeffamuu danda'u. Tokko ta'ee barreeffamuu ni danda'a, lama ta'ee barreeffamuu ni danda'a. Garuu lamaa fi sanaa ol wal fakkaataa kan ta'e jechuudha. Dubbifamaa wal fakkaataa ta'ee lamaa fi sanaa ol jecha tokko keessatti hin barreessine ta'e walitti aansinee dogongora jechuudha. Hiika jecha sanaa jijjiira jechi sun hin dubbifamu afaan Oromoo keessatti jechi sun gatii hin qabu jechuudha. Yookiin fudhatama hin qabu jechuudha. Mee fakkeenya asitti fudhadhu kana ilaalaa. Egaa fakkeenyumaa akkasiniif ta'uufan asitti fudhadhee egaa kana qofa miti fakkeenya baay'ee fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaa fi jecha kana ilaalaa. Jecha kana ilaalaa. Amma afaan Oromoo keessatti kun hin dubbatu.
Tarii namoonni baay'een dubbisuu dandeessu. Kan dubbisan garuu hin dubbatu jechi kun hin dubbatu jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Qubeeleen dubbifamaa gosa tokko lamaa ol tasuma walitti aananii afaan Oromoo keessatti barreeffamuu hin danda'an jechuudha. Akka kanatti barreeffamuu hin danda'an. Kuni kanaafuu dhoorkaadha. Dhoorkaadha. Garuu akka kanatti barreessuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf gubbaa jennee yeroo kana dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee barraa'e. Lama ol jenne malee hamma lamaatti tokkos hin danda'ama, lamas hin danda'amu. Kanaafuu yoo jabaate lama ta'a, yoo laafe tokko ta'a jechuudha. Egaa akka kanatti barreessuu qabna yeroo hundumaayyuu. Yeroo hundumaayyuu hin dagatinaa qubee dubbifamaa afaan Oromoo wal fakkaataa lamaa fi sanaa ol tasuma walitti aansinee barreessuu hin dandeenye dhoorkadha. Kuni qabxii tokkoffaadha. Qabxii lammaffaa. Qabxii lammaffaa. Qubeelee dachaa irraa kan hafe qubeeleen dubbifamaa gosa adda addaas lamaa ol walitti aananii barreeffamuu hin danda'an. Qabxii tokkoffaarratti maal jenne? Qubeeleen dubbifamaa afaan Oromoo gosa tokko lamaa ol walitti aananii barreeffamuu hin danda'an jenne. Kun immoo maal jedhaa? Qubeelee dubbifamaa afaan Oromoo gosa adda addaa lamaa olis walitti aansinee barreessuu hin dandeenye jechuudha. Kan gosa adda addaas yoo ta'e, fakkeenyaaf caafiidhaas yoo ta'e, yeroo baay'ee inni kun amala irra butaatee wal qabata. Garuu seera kana kan cabsu immoo qubeeleen dachaa jira. Asirratti qubeelee dachaa hin dabalatu jechuudha. Maaliif qubeeleen dachaa kophaa isaatti dubbifamaa lama of keessaa qabu. Dubbifamaa lama of keessaa qabu. Dubbifamaa lamaan san akka dubbifamaa tokkotti lakkoofnu, akka lamaatti lakkoofnu osoo hin taane akka tokkotti lakkoofnu. Kanaaf isa sanaa asitti hin fudhannu jechuudha. Yookiin seera kanaan walitti hin bu'u jechuudha. Asirratti akka dogongorri hin uumamneef qubeeleen dachaa yeroo hundumaayyuu qubee dubbifamaa lamarraa haa uumamu malee akka tokkotti lakkaa'amu. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti qubeeleen dubbifamaa gosa adda addaas lamaa ol walitti aananii barreeffamuu tasuma hin danda'an jechuudha. Dhoorkadha kunillee. Akka sanatti barreessuu hin eeyyamamu. Akka sanatti barreessan yoo taane jecha afaan Oromoo bakka bu'us miti, hin dubbifamus hiikkas hin qabaatu. Fakkeenyaaf yeroo namoonni baay'een akka kanatti barreessan ni argina. Fakkeenyaaf amma jecha farda jedhu barreessuu barbaanne egaa irra butaarraa kana booda daan waan jabaatu fakkaata. Sagalee jabaa qabaata. Raan amma tokko irra butame irraa qooddatuyyuu malee farda yommuu jennu waan jabaatu fakkaata. Haa sagalee jabaatu qabaatuyyuu malee dubbifamaa lama goonee barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Lama goonee barreessuu hin dandeenyu. Kanaafuu dubbifamaan akka kanatti sadi ta'ee tasuma barreeffamuu hin danda'u. Yoo qubeelee dachaarraa hafeen alatti jechuudha. Garuu akka kanatti barreessuu dandeenya. Kun farda sirriidha. Maaliif qubeelee dubbifamaa gosa adda addaa yoo ta'e lama walitti aansinee barreessuu dandeenya, tokko qofaasaa barreessuu dandeenya. Garuu lamaa fi sanaa ol tasuma walitti aansinee barreessuu hin dandeenyu. Kanaaf inni kunis dhoorkadha, inni kun sirriidha. Fakkeenyaaf immoo jecha salphaa jedhu ilaalaa. Egaa asirratti qubeeleen dubbifamaa gosa adda addaa sadii walitti aananii jechuu dandeessu. Garuu akkuma jalqaba jedhee qubeen dachaa kuni akka tokkotti lakkaawwama. Akka qubee tokkotti lakkaawwama. Egaa akka qubee lamaatti lakkoofna miti. Kanaaf qubee lama qofa walitti aana jechuudha asitti. Maaliif qubeen dubbifamaa dachaa kuni akka tokkotti lakkaawama, laan takka qubee lama qofa walitti aana jechuudha. Asirratti dogongora kan hin uumamne jechuudha. Maaliif qubeeleen dachaa yeroo hundumaayyuu lama ta'anii haa barreeffamu malee yookiin qubeelee dubbifamaa lamarraa haa uumamu malee akka qubee tokkotti lakkoofna. Kanaaf isaan kun sadii walitti aananii kan barreeffamaniif inni lammatarra jiru yookiin inni kun waan qubee dubbifamaa ta'eef jechuudha. Egaa qabxii lammaffaa irra ilaalle maal jechuudha? Qubeeleen dubbifamaa afaan Oromoo qubee dachaarraa kan hafe kan adda addaa kan ta'an lamaa ol walitti aananii barreeffamuun dhoorkadha. Kun qabxii lammaffaati. Qabxii sadaffaa. Qabxii sadaffaa. Sirriitti na xiyyeeffadhaa. Qabxii sadaffaa. Dubbachiistuun afaan Oromoo gosa adda addaa lama walitti aananii barreeffamuu hin danda'an. Kuni qabxii sadaffaadha. Dubbachiistuun gosa adda addaa lama walitti lamas haa ta'u lama olis haa ta'u walitti aananii barreeffamuu hin danda'an. Dubbachiistuun gosa adda addaa. Fakkeenyaaf A fi E ta'uu danda'a, I fi O ta'uu danda'a, O fi U ta'uu danda'a, yookiin E fi U ta'uu danda'a, yookiin E fi O ta'uu danda'a. Tasuma kan gosa adda addaa ta'an jecha tokko keessatti walitti aananii barreeffamuu hin danda'an. Yoo barreeffaman garuu dirqama mallattoo hudhaa
gidduu isaanii gala yookiin dirqama dubbifamaan gidduu isaanii gala. Akkas yoo hin taane afaan Oromoo keessatti hiikas hin qabaatu, jechi akkasiis hin jiru, seerlugni akkasiis hin jiru jechuudha. Dogongora baay'eetu lafa kanatti maaliif yeroo baay'ee afaan Ingilizii fa'aa ilaaltanii dubbachiistonni gosa adda addaa lama sadii walitti aananii barreeffamuu danda'u. Garuu kan afaan Oromoo immoo hin ayyamamu jechuudha. Seerlugni afaan Oromoo isa kana ni dhorka. Jechi akkasii hin dubbifamus hiikas hin qabaatu. Mee fakkeenya walii wajjin ilaallu. Jecha kana ilaalaa. Amma jechi kun afaan Oromoo keessatti hin dubbifamu. Maal jennee dubbisna? Dubbachiistuun ofii haala lama walitti aananii dhufan. Kanaaf akka kanatti hiika hin qabaatus hin dubbatus afaan Oromoo keessatti jechuudha. Hiika wayii nuuf kennu yookiin dubbisuu hin dandeenyu. Dubbisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf dirqama as gidduu jechuudha. Yookaan hudhaa gashuu dandeenya yookaan immoo dubbifamaa biraa gashuu dandeenya. Maaliif hudhaan illee dubbifamaadha. Yeroo darbe akkuma ilaalle keessa barnoota keenya keessatti jechuudha. Kutaalee darban keessatti hudhaan mataan ishee maalidhaa? Akka dubbifamaatti fayyaddi. Kanaaf dubbachiistuu gidduu galti jechuudha. Kanaaf dubbachiistuu galchina fakkeenya jechi kun ho'aa jedhee hiika qabaata. Ho'aa jedhee hiika qabaata. Akkasuma raamee haa gashinu fakkeenya dubbifamaarraa yoo gashine horaa jedhee hiikaa qabaata. Kanaaf dubbachiistuun gosa adda addaa walitti aananii barreeffamuu danda'an. Yoo kan barreeffaman ta'e immoo gidduu isaanitti mallattoo hudhaan yookiin dubbifamaan galuun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun dhorkadha, inni kun sirriidha, inni kunis sirriidha jechuudha. Akka kanatti dubbachiistuu gosa adda addaa walitti aansinee barreessuu ni dandeenya. Amma hudhaa yookiin mallattoo dubbifama afaan Oromoo gidduu isaanii galutti. Qabxiilee afuraffaa. Qabxii afuraffaan immoo akkas jedha. Bakka sagaleen irra butaa jirutti sagaleen dubbifamaa jabaatee barreeffamuu hin danda'u. Bakka maaltu jirutti? Bakka sagaleen irra butaa jirutti. Irra butaa yoo jiraate sagaleen dubbifamaa itti aanee dhufu yookiin irra butaatti aanee dhufu suni tasuma jabeeffamuu hin danda'u. Yookiin irra butaan sunis mataan isaayyuu jabeeffamuu hin danda'u. Kuni yoo jabeeffame akkasitti barreessina ta'e seera afaan Oromoo ammas cabseera yookiin seerluga afaan Oromoo miti jechuun hiika illee hin qabaatu jechuudha. Walii wajjin ilaalla fakkeenya akka nuuf galuuf jechuudha. Akkuma reefu fudhadhe fakkeenya kana fudhadha ammallee amma kana akkam jennee dubbisna yoo jenne hin dubbatu jechuudha afaan Oromoo keessatti. Maaliif? Raan irra butaadhaa asitti garuu daallama ta'ee dhufe egaa seera afaan Oromoo keessatti akkanatti ayyamamu. Kana jechuun irra butaan yoo jiraate sagaleen itti aanee dhufu jabaachuu hin danda'u jechuudha. Jabaachuu hin danda'u. Egaa kun dhorkaadha. Dhorkaadha. Garuu akka kanatti barreessuu ni dandeenya. Irra butaan yoo jiraate sagalee itti aanu laaffisnee yookiin dubbifamaa tokko taasisnee barreessuu ni dandeenya. Asirratti illee ammallee hubadhaa. Qubeelee dachaa hin dabalatu. Qubeelee dachaa hin dabalatu. Qubeeleen dachaa lama ta'anii waan barreeffamaniif akka sadiitti hin lakkaa'ina. Hin dabalatu akka hin dogongorre jechuudha. Mee jecha kana ilaalaa. Jecha kana ilaalaa. Jecha kana ilaalaa. Asirratti raan jiraa. Maal lama ta'ee dhufeeraa. Egaa akka kanattis barreeffamuu hin danda'u. Kanaafuu inni kun dhorkaadha. Dhorkaadha. Kanas ilaalaa jecha kana. Raan lama ta'ee dhufe maal immoo taanee dhufe kunis akka kanatti jechi kamiyyuu barreeffamuu hin danda'u. Afaan Oromoo keessatti barreeffamuu hin danda'u. Garuu akka kanatti gurmuu jennee barreessuu ni dandeenya. Barreessuu ni dandeenya. Akkuma jalqaba jedhee sagaleen irra butaatti aanee dhufu sun hin jabaata yoo fakkaate iyyuu yommuu dubbatamu akka jabaatutti fakkaate yoo ta'e iyyuu dubbifamaa irra butaa booda aanee dhufu lama goonee barreessuun tasumayyuu dhorkaadha. Tasumayyuu dhorkaadha. Qabxii shanaffaa. Qabxii shanaffaa. Jalqabaa fi xumura jechaa irratti sagaleen afaan Oromoo jabaatee barreeffamuu hin danda'u. Jalqabaa fi xumura jechaa irratti sagaleen afaan Oromoo jabaatee barreeffamuu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Jabeessuu jechuun maal jechuudha jennee jirra. Jabeessuu jechuun yommuu sagaleen tokko dubbifamaan gosa tokko lama ta'anii barreeffamanii walitti dhufan maal jennaa? Sagalee jabaa jenna jechuudha akka seerluga afaan Oromoo keessatti. Yookiin sagaleen tokko yommuu jabaatu dubbifamaa gosa tokko lama walitti aansinee barreessina jenna jecha keessatti. Garuu inni kun
gidduu jechaatti yoo ta'e malee jalqaba jechaattis yookiin dhuma jechaattis tasuma barreeffamuu hin danda'amu. Barreeffamuu hin danda'amu. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Mee jecha kana fudhadhaa. Jechi kun amma dubbifamaa lamatu asitti dhufe. Egaa akka kanatti afaan Oromoo keessatti hin jiru seerri akkanaa. Hin jiru. Hin jiru. Kanaafuu inni kun dhorkaadha. Dhorkaadha. Akkasuma jecha kana ilaalaa ammas dhumarrattis dubbifamaa lamatu dhufe. Inni kunis dhorkaadha. Akka kanatti tasuma hin danda'amu. Afaan Oromoo keessatti dubbifamaan jabaatee jalqabarra dhufuu hin danda'u. Dhuma jechaarras dhufuu hin danda'u. Dhufuu hin danda'u. Egaa akka kanatti barreessuu dandeenya. Tokko taasisnee yookiin laaffisnee. Tokko taasisnee yookiin laaffisnee akka kanatti barreessuu ni dandeenya jechuudha. Barreessuu dandeenya. Egaa inni sadaffaan kun sirriidha. Egaa qabxii kana keessatti, qabxii shanaffaa kana keessatti walii wajjin kan ilaalle maal jechuudha? Qubeeleen dachaarraa kan hafe, qubeelee dachaarraa kan hafe, qubeen dubbifama afaan Oromoo lama ta'ee jalqaba jechaarrattis barreeffamuu danda'u, dhuma jechaarrattis barreeffamuu danda'u. Asirrattis ammas kan naa hubachuu qabdan qubee dachaan dabalatu. Fakkeenya qubee dachaa dhadhaa yoo jenne dhahaan jalqabaa sun qubee dubbifamaa lama nutti fakkaata garuu akka tokkotti lakkaa'ama waan ta'eef isa sana ammallee seera kana keessatti fudhannu jechuudha. Kan nu ilaalaa jirru qubeelee dubbifamaa qeenxee kan jabaachuu danda'an yookiin lama ta'anii barreeffamuu kan danda'an jalqaba jechaarrattis dhuma jechaarrattis tasuma walitti aansinee barreessuu hin dandeenyu. Kana sirriitti jala sararree beekuu qabna jechuudha. Qabxii jaaffaa. Jalqabaa fi dhuma jechaa irratti sagaleen irra butaa jiraachuu hin danda'u. Gidduu jechaa qofatti argamuu danda'a. Egaa kunis dogongora jechuudha akka kanatti yoo barreessine. Kana jechuun hudhaan jalqaba jechaarrattis dhuma jechaarrattis dhufuu hin danda'u. Akkuma reefu jenne sanaa sagaleen jabaachuu hin danda'u jennee jirra. Jalqaba dhumaarratti jechuudha. Kana jechuun dubbifamaan gosa tokkoo lama ta'ee jalqaba jechaarrattis barreeffamuu danda'u, dhuma jechaarrattis barreeffamuu danda'u jechuudha afaan biraatiin. Gama biraatiin akkuma sana qabxii jaaffaa kanatti ilaalaa jiru maal jechuudha? Dubbifamaan gosa adda addaa lama fi sanaa ol jalqaba jechaarrattis barreeffamuu danda'u, dhuma jechaarrattis barreeffamuu danda'u. Qubeelee dachaarran kan hafe. Dachaarran kan hafe. Kanaafuu akka sanatti hubadhaa jechuudha. Irran deebi'a qabxii jaaffaa kana hudhaan jalqaba jechaarrattis dhuma jechaarrattis argamuu hin danda'u. Gidduu jechaa qofatti argama. Kun immoo gama biraatiin maal jechuudha? Akka biraatti yoo ibsinu qubeeleen dubbifamaa gosa adda addaa lamaa fi sanaa ol jalqaba jechaarrattis dhuma jechaarrattis barreeffamuu hin danda'an jechuudha. Barreeffamuu hin danda'an. Qabxii torbaffaa. Qubeelee dubbifamaa afaan Oromoo keessaa qubeen haa jabaachuu hin danda'u. Egaa kun amaloota qubeelee dubbifamaa jiran keessaa haa wanti adda isa taasisu jabaachuu hin danda'u. Jabaachuu hin danda'u. Kanaafuu qubeen haa kun jabeessinee jecha afaan Oromoo ittiin uumuu hin dandeenyu jechuudha. Uumuu hin dandeenyu. Kanaaf kun ifa gala jechuudha. Waan nama rakkisuu hin qabu. Lama goonee barreessuu hin dandeenyu jechuudha walitti aansinee. Qabxii saddeettaffaa. Qubeeleen dachaa sagalee jabaa yoo qabaatan iyyuu seera barreeffama afaan Oromoo keessatti lama ta'anii barreeffamuu hin danda'an. Jabaachuun isaanii barreeffama keessatti adda baafama. Kana jechuun jechoonni tokko tokko yookiin qubeeleen dachaa al tokko tokko amala jabaachuu qabu yookiin amala sagalee jabaa qabu jechuudha. Yaa sagalee jabaa qabaatan iyyuu malee yookiin haa jabaatan iyyuu malee akka dubbifamoota qeenxee sanaa sagalee jabaa dubbifamaa dachaa sanaa lama goonee barreessuun afaan Oromoo keessatti dhorkadha. Kana jechuun asumatti fakkeenya isinii afur jecha dachaa jedhu kana ilaalaa. Dachaa kan jedhu kana keessatti chaan kun jabaataadha. Sagalee jabaadha. Egaa inni kun ammoo osoo dubbifamaa qeenxee ta'ee lama goonee walitti aansinee barreessina jechuudha. Lama goonee walitti aansinee barreessina. Fakkeenyaaf akkuma barreeffama jennu keessatti raawwaan jabaateef lama yookiin faana waan jabaateef lama goonee walitti aansinee barreessine kana qubee dachaa garuu yoo jabaate iyyuu lama goonee barreessuun dhorkaadha. Lama goonee barreessuun dhorkaadha.
Dachaa jedhee chaan waan jabaateef lama taasisee barreessuu hin danda'u. Fakkeenya biraa fudhannee walii wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf jecha hadhaa jedhu haa fudhannu. Jecha hadhaa. Egaa hadhaa inni jedhu kana keessatti sagaleen dhaa jedhu kun jabaata. Sagaleen dhaa jedhu kun jabaata. Haa jabaatu iyyuu malee akka fakkeenya tokkoffaa kanatti lama taasisee barreessuu hin danda'u. Egaa yeroo baay'ee qubeeleen dachaa kun amala isaan adda isaan taasisu keessaa jecha keessatti yookiin akkaataa galumsaa himaa keessatti yookiin akkaataa galumsaa barreeffama keessatti jabeessinee laaffisnee dubbisna yeroo baay'ee. Maaliif kophaasaa jechuun kophaa dhaabbateef al tokko jabeessinee yookiin laaffisnee dubbisuun baay'ee ulfaata. Ta'us haa jabaatu iyyuu haa laafu iyyuu malee wal fakkaatatti barreeffama jechuudha. Yoo jabaates qubee dachaa tokkoon barreeffama, yoo laafes qubee dachaa tokkoon barreeffama. Kanaafuu akka kanatti barreessuun dhoorkaadha. Akka kanatti barreessuun sirriidha. Fakkeenyaaf jecha salphaa jedhu yoo fudhannee akka kanatti faalama walitti aansinee barreessuun dhoorkaadha. Akka kanatti garuu sirriidha. Akka kanatti sirriidha. Egaa maal ilaalle qabxii kana keessatti qabxii 8ffaa kana keessatti qubeeleen dachaa sagalee jabaa yoo qabaatan iyyuu lama ta'anii barreeffamuu hin danda'an. Kana jechuun seelluu afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa walitti aanee lama ta'ee barreeffamuu danda'u jechuudha. Kan wal fakkaatu. Egaa qabxii 9ffaa keessatti qabxii 9ffaa dhiifama barumsi kun isitti dheerachuu danda'a. Isin fayyada waan ta'eef hanga dhumaatti obsaan dhaggeeffadha. Tarii namoonni baay'een jalqabuma ilaaltanii gara dhumaa kana hin dhiistu. Sirriitti ilaalaa amma dhumaatti baay'ee isin fayyada. Baay'ee isaa isin fayyada. Sirriitti akka isin fayyadu waan hin beekuuf. 9ffaa jalqabni hima tokkoo yeroo hundaa qubguddeessan eegaluu qaba. Jalqabni hima tokkoo yeroo hundaa qubguddeessan eegaluu qaba. Kana jechuun barnoota keenya kutaa meeqaffaa akka ta'e illee yaadachuu baadhe gara duubaa ilaaluu dandeessan gara lakkoofsa 10 keessa yookiin naannoo 10 sana booda amma 20 gidduutti kutaalee barnoota keenya keessa argachuu dandeessu duuba deebitanii chaanaluma keenya kanarra jechuudha. Waa'ee qubguddeessaa ilaallee ture qubguddeessachuun maaliif fayyada? Akkamitti immoo seelluu gaafa Oromoo keessatti fayyadama kan jedhu sirna tuqaaleetiin wal qabsiisnee ilaallee turre jechuudha. Duuba deebitanii kutaa barnoota sanarraa sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha waa'ee qubguddeessaa. Maaliif achi jalatti ilaallee turre jechoota akkamiitu qubguddeessan barreeffama yookiin qubguddeessa yeroo kan fayyadama kan jedhu qabxiilee afaan Oromoo yookiin seelluu afaan Oromoo keessatti fudhatamuu qaban achitti ilaallee jirra waan ta'eef qixa sirriidhaan hin hubattu kutaa sana deemtanii ilaaltan. Gabaabumatti har'a immoo isa san keessaa dhoorkaa kan ta'e sitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Jalqabni hima tokkoo yeroo hundaa qubguddeessan jalqabuu qaba. Kuni yeroo hundumaa dirqama jechuudha. Hima barreessina yoo ta'e, hima gaaffisaa ta'u, hima yaada xumuramaa qabus haa ta'u, hima raajeffannoos haa ta'u, hima gosa kamiyyuu haa ta'u, hima barreessina taanaan qubeen jalqaba hima sanaa guddaa ta'uun dirqama jechuudha. Guddaa ta'uun dirqama. Xiqqaa taanee xiqqaa goonee barreessina yoo ta'e dhoorkaadha. Akkasumas maqaalee akka maqaa namaa, maqaa tulluuwwanii, maqaa gaarrenii, maqaa laggeenii, maqaa biyyootaa, maqaa ji'ootaa, maqaa guyyoota torbanii, maqaalee ayyaanaa yookiin maqaa guyyoota ayyaanaa, maqaa bineeldotaa, maqaa sabootaa fi kan kana fakkaatan irraa kan hafe qubguddeessi gidduu himaa galuu hin danda'u. Baay'ee qabxii murteessaadha. Kana jechuun hima tokko yommuu barreessinu bakka barbaannetti gidduu himaatti qubee guddaa gahuu hin dandeenyu. Warra kamirraa kan hafe maqoota tarreessu kana yoo akka maqaa namaa, maqaa bineensotaa, maqaa sabootaa, maqaa guyyoota torbanii, maqaa ji'ootaa qabxileen tarreessan illee jira waan ta'eef kutaa barnoota irraa sirriitti argachuu dandeessu waa'ee qubguddeessan jechuudha. Eenyu tokko qubguddeessan akka barreeffamu. Gabaabumatti qabxiin kun maal jedhaa? Gidduu himaatti hima tokko keessatti jechi tokko yoo maqaalee tarreessan kanarraan kan hafe qubee guddaan jalqabuu danda'u jechuudha. Akkasumas qabxii murteessan asirratti kan ilaallu qubguddeessi gidduu jechaatti dhufuus hin danda'u. Kana jechuun jecha tokko yommuu barreessinu qubeelee kanatti xiqqaa goonee gidduutti qubee guddaa gochuun hin ayyamamu jechuudha. Hin ayyamamu. Tarii kun seera gabaajee keessatti seera biraa qabaachuu danda'a garuu seera barreeffama jechaa keessatti gidduu jechaatti qubguddeessi dhufuu hin danda'u. Mee fakkeenya ilaalla. Fakkeenya kana ilaalaa. Abdiin laaqana nyaate. Egaa abdii kan jiru qubee guddaan eegale, laaqana kan jiru qubee guddaan eegale, nyaate kan jiru qubee guddaan eegale. Egaa akka kanatti barreessuun dhoorkadha jechuudha. Abdii kan jedhu garuu jalqaba himaa waan ta'eef qubee guddaan barreeffama. Abdii kan jedhu maqaa namaa waan ta'eef gidduu osoo dhufee qubee guddaadhaan barreeffama jechuudha. Kanaafuu akka kanatti barreessuun dhoorkaadha.
dhorkaadha. Hima lammaffaa abdiin laaqana nyaate. Abdiin laaqana nyaate. As keessatti hima kana keessatti himni kamiyyuu maal jenne gaafa jalqabu qubguddeessanii galuu qaba. Kanaafuu aan kun guddaa ta'uu qaba jechuudha. Guddaa ta'uu akkanatti yoo barreeffame dhorkaadha. Fudhataman qabu jechuudha. Seerlugaa afaan oromootiin immoo sirna tuqaalee yookiin seera qubguddeessaa cabsaa jechuudha. Hima sadaffaa abdiin laaqana nyaate. Egaa kun jechi jalqabaa qubeen jalqabaa isaa guddaa ta'ee jira jechuudha. Guddaa ta'ee jira. Akkasuma laaqana nyaata kan jedhu qubee guddaadhaan barreeffame waan ta'eef kanaaf inni kun hima sirriidha. Hima sirriidha. Inni kan biraa jecha gurguddoota jedhu kana ilaallu. Egaa jecha gurguddoota jedhu keessatti daan asitti dhufee guddaa ta'e akka kanatti barreessuun tasuma dhorkadha. Maal jennee qubguddeessi gidduu jechaa dhufuu hin danda'u. Kan dhufuu danda'u jalqaba jechaati. Jechi sun yoo jalqaba himaarra oolee fi akkasumas jechi sun maqaa wantoota armaan olii tarreessine kan akka maqaa namaa laggeenii kan yoo ta'e gidduu himaatti yoo dhufe qubee guddaa ta'uu danda'a malee tasuma jecha gidduutti qubee guddaa gidduu gashuu dandeenya. Akkanatti dhorkaadha. Dhorkaadha. Inni itti aanu kun sirriidha jechuudha. Sirriidha. Kanatti barreeffamuu ni danda'a. Qabxii kurnaffaa. Qabxii kurnaffaa. Seera qubguddeessa afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa qubguddeessan yeroo barreeffamu qubee jalqabaa qofatu qubee guddaa ta'a. Asirrattis qabxiin kun baay'ee adda nuu bahuu qaba jechuudha. Kana jechuun maal jennee jirraa qubguddeessi fakkeenyaaf jalqaba himaarratti jechi kamiyyuu haa ta'u qubeen jalqabaa qubee guddaa ta'a jennee jirraa. Akkasumas maqootiin hima keessatti qubee guddaan barreeffan kan akka maqaa laggeenii maqaa namaa jennee kan tarreessine sana yoo gidduu himaas dhufan jalqaba himaas yoo dhufan qubee guddaan barreeffamu jennee jira. Garuu jechoonni gidduu himaa dhufanii qubee guddaan jalqaba sanis haa ta'u jechi jalqaba himaa dhufee qubee guddaan jalqabu sun yoo qubee dachaa ta'e qubee dachaa sana keessaa qubee jalqabaa sana qofatu guddaa ta'a malee qubeen dachaa sun lamaan isaayyuu guddaa ta'a miti. Ilaalaa asitti fakkeenya kana. Dhaaban farda bite. Egaa asirratti hima tokko kun of danda'aadha. Ergaa guutuu dabarsa. Gulummoossaa dhaaban kan jedhu kana keessaa qubee jalqabaa kana qofatu guddaa ta'uu qaba. Maaliif qubeen kun dachaa waan ta'eef akka tokkootti yoo lakkoofnu malee seera qubguddeessaa keessatti qubee jalqabaa qofaa guddaa taasisna jechuudha. Akka seerluga afaan Oromootti. Kanaaf akkanatti barreessuun dhorkaadha. Garuu akkanatti barreessuun sirriidha. Maaliif qubee dachaa kana keessaa qubee jalqabaa daa kana qofaa guddaa taasisa. Qubeelee dachaa kan biroos warraa fi jahaan hafee jennee kan afaan Oromootti fayyadamnu sana hunduma isaayyuu akka kanatti qubee jalqabaa qofaa qubee guddaa taasisna jechuudha. Qabxii 11ffaa. Sirna tuqaalee xumura yaada irratti galan kan akka tuqaa, mallattoo gaaffii, mallattoo raajeffannoo lamaa fi sanaa olis iddoo tokkotti fayyadamuu hin dandeenyu. Egaa sirna tuqaalee barnoota keenya darbe keessatti kutaalee garaagaraatti qoodne ilaallee turre. Egaa walumaa galatti sirni tuqaalee kun bakka lamatti qoodamu. Kana jechuun sirna tuqaalee kun mallattoolee gidduu himaa keessa galanii fi sirna tuqaalee dhuma himaarratti yookiin dhuma yaadarratti galan jennee yaada himaarratti galan jennee bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya. Egaa sirna tuqaalee dhuma yaadarratti galan kan akka mallattoo tuqaa, kan akka mallattoo gaaffii, kan akka mallattoo raajeffannoo kanneen jechuudha. Dhuma himaarratti lamaa fi sanaa ol goonee fayyadamuu hin dandeenyu. Kana jechuun al tokkotti tokko qofa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokkotti hima tokko raajeffannee gaaffii gaafannee yookiin immoo tuqaa goonee kaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Egaa isa kanallee fooyyessuu danda'uu qabna. Fakkeenya ilaalla kan of galu salphumatti. Fakkeenyaaf namichi akkam furdata. Egaa namichi akkam furdata kan jennu kanaa asirratti sirna tuqaalee dhuma yaada kanarratti galan lama jira. Raajeffannoo achiin mallattoo gaaffii itti aanee dhufe jechuudha. Akka kanatti fayyadamuun tasumaayyuu dhoorkaadha jechuudha nayyamamu. Kanaaf maal goona ree? Yoo ni raajeffanna ta'e namichi akkam furdata jennee raajeffannee mallattoo raajeffannoo kaa'uu hin dandeenye jechuudha. Raajeffachaa jirra yoo jiraan yoo ta'e jechuudha. Namichi akkam furdata jennee gaaffii gaafanna yoo ta'e immoo akka kanatti mallattoo gaaffii kaa'uu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti yaadichi maal jechuudha?
sirna tuqaalee yaada dhuma himaarra galan yookiin yaadni tokko xumuramee galanii yeroo hundumaayyuu tokko qofa al tokkotti fayyadamuun hayyamama jechuudha. Lamaa fi sanaa ol fayyadamuun hin hayyamamu. Qabxii 12ffaa isa dhumaa mallattoo furtuu yeroo fayyadamnu tuqaa 3 ol walitti aansinee fayyadamuu hin qabnu. Egaa mallattoo furtuu jechuun gosoota sirna tuqaalee keessaa isa tokko taatee yommuu yaadni tokko ni hafa ta'e yookiin tarreeffamni tokko tarreeffamee hin xumuramne yoo ta'e yaadichi itti fuusaa agarsiisuudhaa fi mallattoolee sirna tuqaalee kana keessaa mallattoo furtuu fayyadamnu. Egaa yaadicha immoo agarsiisuudhaan mallattoo furtuu 3 qofa fayyadamuu qabna jechuudha. 3 fi sanaa ol yookiin 3 irra darbaa fayyadamuu hin hayyamu jechuudha. Maaliif al tokko hamma garaa keenya 10-20 keenya inni sun seelluga afaanii keessatti dhorkadha jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallume. Tolaan hiriyoota akka caalaa, tufaa, nimoonaa itti fufa jechuudha. Qaba jechuudha. Egaa itti fufa jechuun hiriyoota baay'ee qaba jechuudha. Hiriyoota baay'ee isaa kana tarreessinee waan hin fidnee fi yaadichi itti fuusaa waan agarsiisneef furtuu fayyadamna. Garuu furtuun asirra fayyadamne kun qabxii 1, 2, 3, 4, 5 inni kun hin hayyamamu jechuudha. Hin hayyamamu. Kanaaf al tokkotti 3 qofa fayyadamna jechuudha. 3 qofa fayyadamna. Kanaafuu akkanatti dhorkaadha. Fakkeenya lammaffaa tolaan hiriyoota akka caalaa, fufaa, nimoonaa qaba. Egaa asirratti amma yaadni hafee jira. Kanaafuu yaada kana tuqaa 3 akka kanatti agarsiisne. Tuqaa 3 keenya jechuun yaaditti fufa jechuudha. Hiriyoota baay'ee 20-30 qabaachuu danda'a. Achi keessaa 3 qofa tarreessinee lafa keenya jechuudha. Egaa furtuu akka kanatti qofa yoo keenya yookiin yoo fayyadamne sirriidha jechuudha. Kanatti yoo fayyadamne qofa sirriidha. Egaa barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Egaa barnoota baay'ee barbaachisaa, baay'ee murteessaa nama kamiyyuu fayyadudha. Kana jechuun qabxiilee kana sirriitti xiyyeeffannee qabxiilee kana afaan barreeffama Oromoo keessatti hambisna yoo ta'e afaan Oromoo qixa sirriin barreessuu keessatti qabxiilee gahee guddaa qabanidha. Qabxiilee gahee guddaa qabanii fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Kanaaf irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa. Itti bartuu keessatti barreeffadhaa barattoonni keenya warri kanaa garee bartanii barreeffadhaatoo yeroo hundumaayyuu shaakalaa isa kana yeroo hundumaayyuu yaala jecha kamiyyuu yoo barreessan isaan kun sammuu keessa dhabaminaa. Haala kanaan caccaboo qubee afaan Oromoo seelluga afaan Oromoo qixa sirriidhaan qajeelchinee barreessuu dandeenya jechuudha. Egaa barnoonni keenya irraa akkasitti dheerate nan beeka. Kanaaf dhiifama isin jechaa yoo dheerateeyyuu isin fayyada waan ta'eef obsaan waan dhaggeeffattaniif hanga dhumaatti waan nu wajjin taataniif galatoomaa isin jechuun barbaada. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan, namoonni armaan dura barnoota keenya hordofaan turre, koottaa nu waliin baradhaa isin jenna. Duuba deebitanii qubee aabaa caalaarraa kutaa tokkorraa eegaltanii hanga barnoota keenya ammaatti hordofuu dandeessu. Viidiyoon isaa baay'ee gaggabaabaadha waan ta'eef isin nuffisiisu. Akkasumas immoo namoonni kalee qubee adda hin baafanne baay'ee isaanii qubee baraniiru waan ta'eef viidiyoo keenyatti baay'ee fayyadamaniira. Kanaaf isinillee itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Namoonni immoo viidiyoo laaltanii isinii garuu gidi kasin rakkise yoo jiraate karaa garee keenya teelegiraamii fi waatsaappii liinkii garjallaa diskiripshinii viidiyoo kanarra jiru tuquudhaan nutti dabalamaa. Sana booda namoonni shaakalchisan jiru barattoota keenya wajjin shaakaltu jechuudha. Namoonni barachaa jiran jiru. Egaa barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Yeroo biraatti immoo barnoota biraatiin walitti deebina. Akkasumas immoo kanan isintti barbaadu akkuma isin dura jedhe barnoota chaanaalii kanatti addaan hin kunne chaanaalii biraatti jalqabe jedheen ture. Chaanaalii sana immoo garjallaa diskiripshinii viidiyoo kanarra isiniifan kahaa achiin nutti dabalamaa nu hordofaa isin jechuun barbaada. Barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa turaa isin jechuun barbaada. Nagaatti.